jecha harlee viidiyoo takka qabadhee dhufeetiin jira akkuma na duubatti argaa jirtan yookaan sanatti argaa jirtan kana isin jechuun barbaada. Mee viidiyoo kanarraa waan xiqqashuu akka malee natti dhagahame fi akkasumas immoo wanni ta'amuu hin qabne waan ta'eef irraa dubbachuun barbaada. Miidiyaan baay'een isaa irraa dubbateetiin jira torbee kana keessa soo anillee ka afaan biraatiin irraa dubbatame waan ta'eef mee waan baay'ee na gaddisiise waan ta'eef nama wajjin turaasiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana viidiyoon kuni waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtan namoonni baay'een isaanii wal keessa deemaa jiru, wal keessa fiigaa jiranii. Akkuma kaameraan isii waraabetti kun hin argama natti fakkaata. Isin mul'atu kanatti jechuudha. Boorsaa keessa keetteeti of duuba keessee taa'umsi kun viidiyoo irratti ni mul'ata. Akkasii wajjin garuu dagginatu kaameraan biyya guddate keessatti bakka mara jiraachuun baay'ee advaanteejii guddaa taphata dhugaa dubbachuudhaaf. Nama gaddisiisu mijalli kun yoo kana bombii shantaa keessa keettee of duuba kaa'umsi kaameraa irratti illee argitaniitiin jirtanii. Waanuma hundaayyuu mul'isee jira jechuudha kaameraan. Haga mana isii wajjin deemee wanta isii duuba jiruu fi iddoo kuusaa isii hundumaayyuu qabatee jira jechuudha. Kaameraa keessa erga bombii kaattee booda shantaa keessa erga bombii keettee booda garuu kaameraadhaan argamtee jirti. Turkii fi Kurdiin yeroo ammaa kana keessatti wal dhabdee guddaa qaban. Akka itti dhuftee arragaaggaxamee yookaan immoo beekameetiin jira. Erga qabamtee booda jechuudha. Ammoo qabamtee jirti. Kaameraatu akka qabamu isii taasise. Isiin garuu lubbuu namoota kana hundaa galaafattee yebraadhuudhaaf abdii godhattee turte. Yoo akkuma argitan kanatti namoonni baay'een isaanii ol keessa fiigaa jiru. Waan akka ta'eef maal akka ta'e illee wallaalanii baay'ee rifatanii jiran. Akkamitti akka ta'amee fi maaltu akka ta'ame baay'ee giraamutti gabbaa'eetiin jira yookaan immoo maal akka ta'e dhibee jira, uummanni beekuu dadhabee jira. Laa ilaaha illallah. Akkuma dhageessan poolisoonni kun oduudanii dhufanii jiran. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Turkii katamaa keessatti wanti kun kan ta'ame seentaritti jechuudha. Bakkee kanatti namoonni biyya alaatii dhufan, namoonni biyya garaagaraatii dhufan ni baay'atu. Poolisoonni uummataan gara dugda duubaatti dachaa ni jiran. Garuu uummanni waan ta'eef maal akka uumamu waan wallaaleef garam akka deemus wallaalee jira. Amma bakkeen isiin mul'ataa jiru kun bakkeen fandiin itti yookaan bombiin itti dho'edha. Akkuma argaa jirtan kana iddoon kun iddoo guddaadha. Seentarii katamachaati Turkii keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maqaan isii Ahnaan Bashir jedhamti. Kudinaatii fi Turkii jidduu rakkoo guddaan akka jiru namni kamuu beekaadha. Achi akka argamteedha shakkiin kan ta'e. Bakkee kana teesseetu. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana iddoon isiin teettee iddoo kana ture. Shantaan isii duuba ture. Akkuma darbiteen akkumata keessaa miliqxee fiiguudhaaf tattaaffii guddaa goote. Akkuma isiin fiidduun garuu kaameraan waraabee jira. Uffata isii kanaa fi isii kana sirriitti ilaalamee anuma wajjin. Baay'ee fiigaa jirti. Uummata hundaa keessaa isiin akka malee fiiddi. Uummanni garuu maaltu uumame maaltu ta'e jedhee baay'ee garaa gabbee jira. Isiin garuu uummata keessaa akka addaatti fiiddi.
kaameraan jiraachuun garuu isii baasee jira yookaan isii saaxilee jira. Biyya guddatte keessatti kaameraan bakka kamiyyuu ni jiraata. Eenyullee ni beeka. Garuu bu'aa guddaa uumeera. Uffata isii kana sirriitti ilaalaa. Mobaayilii isin harka qabattee fiidduullee akkasumatti hojimaa waraabee jira. Hattaa sirriitti yoo ilaalame intan funyaan isii gubbaarra jirtullee ni beekamti. Libsuu raasuu kaameraa itti ayyaana. Isheen kana kun kan mul'atu kana jechuudha siin. Hanga mana keessaa deemanii qabamtee jirti. Isii hojiin mana seennaan garuu maasrijjaa isii duubarra jiru, namoota isii duubarra jiru, warroota isii duuba taa'ee ergu hundumaa argatanii jiran. Mana keessaa qabsanii yeroo baasan. Amma gara makiinaatti fudhachaa jiran jechuudha. Yookaan gara mana hidhaatti yookaan gara mana seeraatti. Bifti isii garuu xiqqoo gurraacha. Garuu Sooriyaa jedhamti. Sooriyaa Koordii waan jedhamti maal fa'aa jedhama hin beekamne. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha. Qabanii deemaanii jiran ilaalamee amma ishee dhuma san jechuudha. Kurdii fi Turkiin jidduutti rakkoo guddaatu jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu osoo hin beekin nama ajjeesa. Namoonni 50 madaa'anii jiran. Namni 5 daa'ima wajjin du'anii jiran. Isii kana kun osirratti ilaalaa suuraan isii kana kun. Qabamtee yeroo mana makiinaa keessa seensuuf deemanii. Daa'imman tunni hunduu duutee jirti. Daa'imni tun yeroo sana achi jirti. Abbaa wajjin waan ta'e bitachuudhaaf manaa baate miskiina walbaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Kunoo haati abbaa manaatiif daa'ima ofii dhabdee akkasitti yeroo hubattu gara nama nyaattu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Namoonni 6 kunniin dhumanii jiran. Namoonni 50 garuu madaa'anii jiran. Katamaa qixxeedha. Iddoon kun iddoo guddaadha. Bakkee kanatti kan taasifame. Bakkee kana ababaa kaa'anii jiran. Uummanni waan ta'eef waan uumamee wallaalee jira. Namoonni kun du'an reefu isaanii baasaa jiran. Abboonni isaanii akkatti bu'an baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Abbaan yeroo ilma dhabee akkatti bu'u. Haati manaa yoo abbaa manaatiif ilma ofii dhabdee yoo akkatti buusu. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkaan nama cabsaati. Handhu'e nama 6. Kan madaa'e nama 50. Waan hin beekamnetti. Angidi baay'ee waan keessa namaa cabsuudha. Biyya guddatte keessatti garuu rakkoo tokko uumee jalaa baa jechuun hin danda'amu. Gaafa rakkoo uumuudhaaf yaaddee ofii keetillee akka rakkoo ofirratti hin ta'e beeki. Kaameraan bakkee mara waan jiruuf saaxilee jira. Garuu rakkoon isiin uumtu kanaa ol ta'uu danda'a. Warroonni isii duuba jiran boru kanaa ol uumuu yaaduu danda'an. Garuu waan kaameraaf jiruuf jecha har'aa kana qofarratti gabaabsanii harkaa dhaamsanii jiran. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kan duuba isitti hafe kun boru waan biraa waan baay'ee galaafachuu danda'a. Garuu sababa kaameraatiif jecha qabamtee jirti. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Warroota du'eef Rabbiin rahmataa godhuuf. Warroota irraa du'aniif Rabbiin sabra haa kennuuf. Hamma daa'e Rabbi haa fayyisu.
waan baay'ee na gaddisiise viidiyoo kana irratti waraabuudhaaf keessa keenya ta'e. Galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Bye bye.